Garsa tamtamaatu sabarbaachisaa kanaaf dhimma kanaaf qabasa bismillah amma wanni barbaachisu waan amma namni kun kana bira argitan nama dhibee waggaa dheeraa gara waggaa 23 dhibee sukkaaraatiin dhukkubsataa turanii hanga lutti isaanii irraa muramuu hospitaalatti gaanii anallee akkuma carraa ta'ee zuurii sagadee masgida tokkotti wal geenne rakkoo akkanaa qabaa ni jannaa baasii naan jedhanii jechuudha. Kanaaf haala jiru jalqabumarraa mee isaan irra dhageenna obboleeyyan keenya mee maqaa isaanii jalqaba maqaa isaanii himatanii iddoo dhaloota isaanii irraa jalqaban himan eenyu jedhamtan maqaan keessan aanaa keessa wajjin nu himaa. Maqaan kiyya Yusuf Hussein jedhama. Aanaan kiyya Balee Gasgaar ganda lamatti eessawaati dhaloonni kiyya. Obboleewwan tiyya akkuma argitan bara dheeraadhaaf fayyaa kanaan alhamdulillahi rabbil aalamiin bara 1995 fayyaan kun na jalqabe hin baradha yeroo san kutaa 8ffaa baradha. Achirraa jalqabee gasii carraa hundaayyuu harka duuba deebisee barumsichallee gadhiisee dadhabee baay'ee na laaffisee alhamdulillah yaarra gaan jenne rabbiin immoo guyyaa ofii fedhe malee ruuhiin baasu alhamdulillah irraan naga'e. Ammas sababuma saniin akkasumatti jiraataa odoo jiru maatii kiyyallee akkasumatti horataa agasii as fuudhee maatii godhe maatii kiyya akkasumatti horataa odoo jiru ammallee qoreen na waraanee qoree manna waraanee achumaan nama daa'ee bakka isaan madaa isaaniin eegasi. Qoreen sun qoree agamsa jedhama muyni sun kophee keessan xiqqoo quba daarirraa na waraanee qubni sun na ta'e sababuma saniin eegasi kun asumaan quba kana asiin na waraane caammaa keessa na waraane achi keessatti hafee xiqqoo achi keessa ture ani hin argine farda wayii yaabbadhe kooraan faanan akkanatti itti qabee waraane hin dhagamu baay'ee wanti godhamu qaama sukkaaraa kanarratti baay'ee mul'atu yeroo sanuu indee hin qaba sukkaarri bara ammaa kuni bara indee kuni amma sukkaarichi kana qabe bara 1995 kuni amma bara 2006 kana waraane osoo isa nafaa qabu kaa'ee san durallee caammaan na nyaatee kun luka kana quba kan asumaan caamman na qabee na dhige isa seegasii akka malee na dhukkube operaasii Adaamaa hospitaala Hayilamaariyaam ture operaasii jala kanaan irraa foon kaasanii eegasii kun hin fayyee alhamdulillah rabbiin immoo eegasii kaanillee amma sababee akkasumaan narraa fudhatee ammas maatii kiyya akkanumatti kun akkuma argitan kanatti deddeemeetumaan horataa jira. Rabbi sinaa gargaaru rabbi sin bira dhaabatu diinii duniyaa rabbi sinaa duroomsu maatii 5 qaba ijoollee 5 qaba. Naaf haadha manaa malee ijoollee 5 ijoollee kana 5 akkanumatti deddeemee horataa jira. Xixiqqaadha ijoolleen umriin isaanillee waggaa 13 akkas 14 baadiyyaa homaa hin qabu lafa xiqqoo hin qaba isii hojjetadhee hin danda'u nama naa qotullee hin qabu ijoolleen xixiqqaadha akkanumatti itti amma bakka inni qabu sun amma agarraa yeroo tokko hin qotamne bulteetumaan akkasitti teetti uummata akka rabbi tokkichaa fi rahmata isaa malee waan eeggadhu tokkoyyuu hin jiru. Kanaafuu dhageettan obboleeyyan kiyya maqaa keessan akkuma himtanii maqaa isaanii dhageettanii isaan anillee nama wal beenu illee miti rabbumatu waliin naga'ee mee obboleessa kiyyaa naan jedhan dhufanii anaaf hiriyyaa kee tokko sooni waan garaa nama nyaatu rakkoo akkanaa qabaa miidiyaan naa baasii naan jedhanii jechuudha. Kanaaf anillee waan rabbiin harka kiyya kaa'e miidiyaa akka carraa ta'e miidiyaa kanarratti illee nama waallee waan garaagaraa sooshaal miidiyaa kanarra argaa jirtanii waan rabbiin yoo isaanii qoodeen beeku namni rabbiin garaa laaffisee fi nama kana gargaaru jiraatu danda'a jedhee uuma isaan naan jedhan kanaan sagalee kana isin biraan ga'uuf yaadee waan argaa jirtan kun qaamni isaanii waan sobaa waan fakkeessaatiin namni Islaamaa namni Oromoo namni rabbiin kee isin bira waa beeku waan qabdaniin nama kana bira dhaabbadha akkaawuntii isaanii maqaa isaanii guutuu wajjin isinii kenne iskiriin irra isinii kenne kanarratti akka waan qabdan gumaachitaniif
lakkoofsa bilbilaa isaanii illee asirra isinii kenna achiin dawwaltanii qunnamuu dandeettanii jechuudha. Waan dhugaati waan nama shakkisiisoo miti. Namni kun waggaa 23 muluu dhibee sukkaaraatiin miidhamanii dhukkubsataa turanii jechuudha. Rabbiin waan isin bira kaa'eeru waan jiruuf haqa nama miidhamaa kanallee Rabbiin isaan illee mokkortiif Rabbiin waan kana dhibee kanarra kaa'ee nama duniyaa bira kaa'ellee Rabbiin irraa isin gaafataa jechuudha. Maa hiyyeessa kan nama rakkataa kana maan gargaarii Rabbiin jedhee irraan hundayyuu gaafasuu danda'a waan ta'eef anillee qooda kiyya waan Rabbiin na kenne waan teknoolojii waan waayifaa ittiin guuttadhuun qabaaf harka guuttadhee jira waan ta'eef carraa kanaan obboleessa keenya kaakiraa kana isin biraan gahaa jira jechuudha. Kanaaf waan Rabbiin isin dandeesseen nama kana akka deeggartan akka tumsitaniif hin tuffatina wanti xixiqqoon isin waliin buuftanii akkaawuntii nama kanarra gootan isa jireenya isaa isa jijjiira maatii isaa akka jiraatu isaa jechuudha. Isin ammoo Rabbiin bira jazaa guddaa argattanii jechuu barbaada jechuudha. Kanaaf nama kana akka deeggartan isiniin jedha. Hospitaala jalqaba seentan sanii isin dhukkubee sababa isin irra ture qoreen sun isin waraanee isin dhiitee akkam turtanii deemtan? Qoreen na waraanee aga torbee tokko obseetumaan akkasumatti diradhee kophee diradheetumaan somaa deemu torbe irratti mana yaalaa yoo dhaqu guyyaa sanillee qubuma santu na dhiite malee baay'ee waan biraan qabu. Humaan ta'uu qubni kun madaa jira yoo inni madaa bal'ate hospitaala kana keessa ciibsinee si tursiifnee si dhiina deebiinaan jedhanii biraa galee gallaan immootu natti abaase guyyaa isaan naan jedhan hojja duree deebii jedhanii hojja duree san bira taree kamsaa deebi'ee kamsaa guyyaan deebuutti immootu baay'ee natti hammaatee jira. Qaamni kun muluun asii gaditti na dhiita'ee jira looyitti gadi muluun dhiita'ee dhiiguu jammaree jira baay'ee na dhiigaa waan biraan waan qabu malaa biraan qabu hin dhiigaa dhiini hin jigaa dhiini akkanumatti keessaa akka bishaanitti cawaa. Sababa saniin eegas hospitaalli sun riivarii naa barreessee hospitaalli Baleegas gaar riivarii naa barreessee Asallaa deeme. Asallaa deemnaniinis bakka naannessanii aga guyyaa 2-3 akkasumatti lallaalaa oolanii eegas piraasii malee homaa badada biraan qabu naan jedhanii. Anillee bakka baay'ee illee dhiphadhee homaa akkanumatti illee haa ta'u waan ta'ee haa ta'u Rabbiin qaama kana nan hir'isini ajjumaan du'allee jedhee didee eega hospitaalichaa bahee jedhee eegas saabiqaan Rabbi eeganatti fidde ani eega Rabbi fidee waan isa biraa dhufe ani diduu danda'u jedhee deebi'ee farrame eegas piraasii godhanii. Qoreen kun na waraanee ji'a tokkorra yoo baay'ate ji'a tokkorra hin turre hospitaalichaa seenee muramuuf jechuudha. Ji'a tokkotti rakkoo mul'isin irra ga'e. Osuma fayyama dalagadhu na waraane oorrumarraa na waraane oorruu daarii oorruu jira qoree wayii achumaa na waraane. Kanaan karaa kanaan carraan kun narra ga'ee Rabbiin sababa kana godhee narraa fudhate. Alhamdulillahi rabbil aalamiin amma obboleewwan tiyya waan Rabbi isinii kenne amma warri Rabbi waan maraamii maa maraa isinii kenne fayyallee isinii kenne duniyaallee isinii kenne imaanallee isinii kenne martinuu waan kenne Rabbi ammallee isin biraan fudhatiin isin bira haa tursiisu gargaarsa naa godhaa Rabbi isin haa tiisu tika isaatiin jiraadhaa halkan illee guyyaallee sa'a maraa Rabbi isin haa tiisu anillee isin malee hin qabu Rabbiin biratti isin qabaa gargaarsa naa godhaa jedhee isinitti dhaamadhaa Rabbi barakaa isinii haa godhu waan isin bira kaa'e isin bira haa tursiisu jazaa Rabbi isinii haa kafaluu Rabbi irra kaayadhaa gargaarsa naa godhaa isiniin jedha. Argitan obboleeyyan keenya namni kun obboleessa keessanii rakkoon tokko yoo nama dhufu namni marti fayyamaa waan Rabbi nama fiduun beekan jechuudha. Nama akka hiyyaa keessan dalagatee xaaratee dunyaa dalagatee maatii ofii horatee guddifatee daa'ima ofii horataa ture mana ofii bulchaa ture jechuudha. Dhibee ammoo namni filatee ofii ittiin fidu Rabbii mokortii nama fidaa jechuudha. Kanaaf niimaa fayyaa Rabbii isin bira kaa'e kanallee ofirra laala obboleessa keessa kana waan qabdanii gargaaraa isin jenna. Kanaaf waan dandeettaniin bira dhaabadha. Wanni amma isin bakka akkuma mammaa kan Oromoon mucha baatee aannan taatii jedhan san wanni isin buuftanii jettan waan isaan fayyadu waan isaan jiraachisu ta'a jechuudha.
maaliif kana jedha wanni ama miidiyaa kanaan isin biraan gahaa jirruuf fakkeessaaf waan hin jirre tokko soba tokko qopheessine kireet goonee isin biraan gahaa jirru jechuudha. Waan argaa jirtanii qaamni isaanii akka qaamni isaanii kun miidhama. Hayyee obboleeyyan kiyya akkuma amma dhagaa jirtan namni kun nama rakkoo fayyaatiin mokkoramee wanni isin akkuma Oromoo mammaa kan jedhu obboleessi keenya kun gargaarsa jabduu gaafata waan garaa nama nyaatu rakkoo fayyaa cimaa keessa jiranii qaama isaan deeggaruun qabanii rakkinna akkana isinitti himan kana keessa jiran waan ta'eef kanaan waan dandeettaniin akka isaan gargaartan isiniin jenna. Akkasumas lakkoofsa akkaawuntii isaanii asirra isinii kennu kanarratti waan qabdan gumaachaa fi namoonni toora kana irra argaa jirtan akkasumallee sheer kooppilinki godhaatii gama yuutuubiitii fi gama tiiktookiitiin illee tiiktook irratti illee sheer godhaa sheer kooppilinki godhaa akka nama hedduu bira qaqqabee akka namni kun gargaaramu akka rabbiin nama hedduufuu tasatti bilaasha kun namni mallaqa hedduu dhangalaasaa oola. Sheer godhaa namoota akka Asiliif Abiraangaa namoota miidiyaa kanarratti sochii qaban namni kun nama argaa jirtanii qabatamaa waan sobaa isiniif fakkeessaa hin jirru waan qaama isaanii irra argaa jirtanii kanaaf wanna gootan kana rabbii keessan irraa argattanii rabbiif jecha isaan akka gargaartan akka bira dhaabbattan isiniin jedhaan gara kiyyaan anis waan kana akkuma amma argitan kanatti rakkoo isaan isin himatan kana akka rakkoo keessaniitti ilaaltanii waan rabbii isin dandeesseen akka bira dhaabbattan isiniin jenna. Kanaaf sheer godhaa namoota feemesiiwwan dhageettii qaban kanneen biraan gahaa isiniin jenna. Sheer kooppilinki akka gootan maqaa rabbiitiin isin gaafanna. Dhumarratti ammoo waan isaan jedhan yoo jiraate isaan isin deebifna jechuudha. Obboleewwan kiyya akkuma na argaa jirtan anillee akkuma isin duratti mul'ataa jiru kana jira amma soonni guddaa isinitti dhaamun jiru rabbii jecha rabbii maraa isinii kennee duniyaallee isinii kennee diinillee isinii kennee fayyaallee isin bira kaa'e miima rabbi isin bira kaa'irra waan dandeettan na gargaaraa bootaa ga'uu qabuunillee naa gayaatii barakaa rabbi isinii haa godhu du'aa'ima isinii godha malee jazaa rabbi isinii kafalaa gargaarsa naa godhaa isiniin jedha. Ayyee akka ergaa kana isin bira ga'eeru abdii qabna. Sheer kooppilinki godhaa qaama barbaachisu biraan gahaa waan dandeettanii namni miidiyaa kanarra argaa jirtan bira dhaabadhaa isiniin jenna. Galatoomaa jazaakumullah khairan. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.